addi bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa waliin eega chaartaraa bahee wal lolaa ture. Hagayya torba bara 2018 akka lakkoofsa faranjiitti waliigaltee nuyi fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'een waliigaltee goonee lolli akka dhaabatu ta'e. Bifa kanaan yeroo waliigallu addi bilisummaa Oromoo nagaadhaan biyya isaa galee sagantaa isaa ganamaa qabatee akka socho'u achirratti mootummaan Itoophiyaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo qondaalota miseensotaa fi deeggartoota isaa hundayyuu nageenya akka eegu addi bilisummaa Oromoos immoo biyya isaa galee nagaan sagantaa qabatee dhufe akka beeksifatu waliigalle. Har'a yoo dhumnu kana bilisummaa finnee isiniin dhumne. Har'a yoo isin gidduutti argamnu qabsoo Oromootu xumura argate jennee miti kan isin gidduutti argamnu. Har'a yeroo isin gidduutti argamnu ifa xiqqoo Oromoodhaan mul'atte. Dukkanni guddoo kan jiru keessatti isin gidduutti argamu. Kanaaf qabsoon nu amma itti seenne qabsoo karaa nagaa kun immoo ulfaataa jabaa akka qabsoo armaan duraa ka wareega guddoo gaafatu ka obsa guddoo gaafatu ka jabina guddoo gaafatu fuula dura keenya jira. Qabsoon karaa nagaa gaggeessinu obsa guddaa nu barbaada. Qabsoon karaa nagaa gaggeessinu mala guddaa nu barbaada. Qabsoon karaa nagaa obsa guddoo barbaaddi, jabina guddoo barbaaddi, jaarmiyaa guddoo barbaaddi, qalbiidhaan wal hubatanii waliin hojjechuu barbaaddi. Nuti addi bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gaggeessuu dhufne qabsoo karaa nagaa gaggeessinu immoo hanga Oromoon bilisa ba'utti hanga uummanni Oromoo hiree isaa murteeffatutti qabsoo irraa taakkuu tokkollee duubatti hin deebinu. Nuti qabsoo karaa nagaa gaggeessuu eega gallee kaasee seeraa fi haala qabsoo karaa nagaa nu gaggeessisu guuttannee seera biyya kanaa keessatti hanga sochoonutti sababni sodaannuuf tokkollee hin jiru. Hin sodaannu waan jedhes immoo seera biyya kanaa cabsina jechuun miti. Qabsoon amma gaggeessinu kun qabsoo obsa guddaa barbaadu, murannoo guddaa barbaadu, bilchina guddaa barbaadu. Qabsittiin dhugaa barbaaddi, qabsittiin jabina nurraa barbaaddi, qabsoon kun hojii nurraa barbaada. Hanga hojjechuu malle kana hojjetaa hin jiru. Akkamiin qabsoo uummataaf fiixaan baasuu dandeenya? Qabsoo karaa nagaa kanaan uummanni Oromoo hoggana isaa fi waan isaaf ta'u Oromootu murteeffataadha. Qabsoo bifa nagaan gaggeeffamu keessatti obsa guddoo nu barbaada, sammuu guddoo nu barbaaddi, hojii guddoo nu barbaada. Qabsoon keenya hanga ammaa ka harkifate goota dhabee miti, qaroollee dhabee miti, qabeenyallee haga humnaa dhabee miti. Akkuma sinuu kaaftan inni duraa tokkummaa nu barbaada. Inni lammaffaa ammoo hojii qabsoo guddoo nu barbaada. Tarii nuti hojii qabsoo xixiqqoo waan xinnoo hojjenne itti gammanna ta'a. Waan xiqqoo hojjetanii bilisummaa biyyaaf sabaa hin argatan. Wareega xiqqoo baasanii bilisummaa sabaaf biyyaa hin argatan. Kanaaf hojii guddoo ciminaan ka hojjechuu nu barbaada. Hundi keenya qooda fudhannee kaayyoo uummata keenyaa kaafe waliin fiixaa baafnuun jedha. Qabsoon sabaa keessaa akkam Oromoon keessa jiru kana jabaatanii hojjetan malee saba tokko walitti baasuu hin dandeenyu. Nuti ka barbaannu hojii xixiqqoo hojjennee uummata keenya hojjenne jennee dhaadaa oolu. Warri nu caales hojii nu caalan ajaa'iba biraa fidanii samii irraa gabbu'anii miti kan nu caalan.
kawal caalleen hojii nuti xiqqeessinee hojii laafina hojjennu isa kana fudhachuu danda'u qabna. Jabaannee hojjennu malee uummata keenya gara yaanneen tasayyuu ga'uu hin dandeenye. Miseensa taanee deeggaraa taanee hojii uummataa hojjennu qulqullummaa hin qabaatiin dhugaan hin hojjetin qabxii jabinaa kana jabaannee halkaniif guyyaa hin hojjetin eessaa nu ga'uu hin dandeenye. Bara baraan rakkoo himataaf kaleessas rakkoo himanne har'as rakkoo borus rakkoo himataaf. Kanaaf waan walitti dhaammadhu kadhuma jabinaan halkaniif guyyaa hojjennee uummata keenya ifatti abaamnu siniin jedha. Uummata keessan akeeka isaatiin ga'uu barbaaddan ammarraa kaasaatiin murannoodhaan qabsoo keessan ijaara. Kan nurraa eegamu akkuma duraan siniif tuqe amma mala nu barbaada, sammuu nu barbaada, hojii nu barbaada, ijaarsa nu barbaada. Warri ijaarame hin kufu maaliinuu kufuu hin dandeenye. Akka amma jirtanitti akka amma jirrutti qabsoodhaa hojjennee uummata Oromootiif dhugaa hojjennee of gowwoomsine. Amma akka of ilaalaa jirrutti qabsoof hojjetaa hin jiru. Mirgi Oromoo baroota dheeraa sarbame kan Oromoon hin deeffatiin ammallee hedduutu jiru. Biyyi Oromoo bara dheeraa qabame eega gabrummaa jalatti kufee qabame ammallee kan hin bilisoomintu jiru. Qabeenyi Oromoo eega gabrummaa jalatti kufee kaasee ka saamamaa ba'e lafti isaa ka qircamaa ba'e jireenyi isaa ka dhabamaa ba'e aadaan isaa ka xiqqaataa ba'e ammallee kan hin deebinetu jiru. Addi bilisummaa Oromoo mirga uummattoota akka Oromoo cunqurfamee bakka inni jiruuf akka inni jirutti inni gargaaraa ni tiksaafis. Addi bilisummaa Oromoo mirga silaa uummanni hunduu walqixxummaa qabu hunda ni tiksaafis ni kabajas. Kanaaf alagaa ta'ee biyya Oromoo keessa ka jirus biyya Itoophiyaa keessa ka jiru addi bilisummaa Oromoo ilaalcha gahaa ka qulqullummaa malee ka diinummaa ka jibbummaa akka hin qabne bakka jirtanii hundattiyyuu ibsuu qabdan jechuudha. Mee ilaalaa jaarsa Oromoo dur dhugaa dubbata. Oromoon itti amana jaarsatti. Hangafa jiran keessaa jaarsata hangafa. Jaadoliin Oromoo muuxannoo dheeraa umurii isaanii keessa dabarsan waan hedduu keessa dabarsaniif akka jaarrummaatti waan hedduu murteessu jechuudha. Jaarsa qabnaa ilaata guyyaa nama jechisiisu jira. Sirna gadaa qabnaa. Sirni sun nurraa diigamee amma walitti qabaa jira Oromoon. Innumti walitti qabamaa jiru sirni kun dhugaadhaan ijaaramaa jira. Sirni gadaan Oromoon ijaaru kun dhugaa Oromoo haqa Oromoo isa karaa dhugaa sana qabatee jira. Kana sinturra beeka. Gariin abbaan gadaarraa gariin abbaa qabeenyaatu abbaa gadaa ta'aa jira. Gariin waanuma sirni isaayyuu isan galchine aadaa sanayyuu kan hin beeknetu keessa galaa jira. Kanaaf akka adda bilisummaa Oromootti dhugaa Oromoo sana deebisuuf hin qabsoofne nuti. Jibba wal gidduu facaasurraa jaalala jabeeffannee tokkummaa keenya jabeeffannee qabsoo uummata keenya haqaan ga'uu qabna. Akeeka uummata keenyaa dhaabanne kana xiqqoo dagannee waan jirruuf gariin keenya ciccinee qabsoo keenyatti fufnee xumuraan ga'uun dirqii nutti ta'a. Isa kanaaf immoo hundi keenya yoo qophoofne malee hundi keenya yoo wal gargaarre malee hundi keenya yoo wal qajeelchine malee gartuun tokko namni tokko yookaan namoonni yartuudhaan qabsoon kun fiixa ba'uu hin danda'u. Hundi keessan of gaafadhaa. Qabsoo gaggeessaan jira hojjedhaan jira laata jedhaati mee of gaafadha. Nuti kan morminu sirna ammallee taanaan sirna abbaa irree mootii Minilikii kaasee biyya Oromoo cabsee Itoophiyaa ka jedhamtu kanas dabalataan cabsee nurratti fe'e
sirni sun akka nurraa ka'uuf malee uummata hin jibbinu. Sirna kana immoo yoomillee mataatti baachuuf hin teenyu. Alagaa dhiisaatiin Oromoollee yoo ta'e abbaa irree Oromoo irratti hin hirroomsinullee hin kabajnullee. Oromiyaa fi Oromoon biyya bilisa taatee uummata nagaan jiraatee uummata biroo waliinis nagaadhaan kan jiraatu eenyumtillee biyya Oromoo keessatti nagaan oolee akka bulu fedhiisitti qabna, hojiinis addi bilisummaa Oromoo ni argisiisa jechuudha. Kaleessas qawween doorsifamnee humnaan biyya keenya cabsanii bulchanii har'a gaafa isaan karaa irraa goran immoo qaamni fedhayyuu yookaan dhaabni fedhayyuu humnaan biyya kana bulchuu hin danda'u. Har'a addi bilisummaa Oromoo immoo hanga uummata isaa keessa seenee jirutti galee jirutti waliin hojjetutti bakka inni jiruuf haala inni jiru keessatti uummata Oromoos ta'ee biyya Oromiyaa irratti dogoggorri uumamuu hin qabu jedhu. Rakkoon fedhe haa jiraatu, dhiphuun fedhe haa jiraatu, hanga fedhe haa taanu haqaan uummata keenya hojjechuu. Bakka wareegamallee feessetti wareegamuufi. Bakka rakkoollee feessetti dursinee rakkoo uummata keenyaa kaasuu jechuudha. Sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiru yaaddoo garaagaraa yeroo adda addaa kan nutti ka'u addi bilisummaa Oromoo saba biraa hin jaalatu jedhanii warri maqaa nu hadheessan akka nu hadheessan sanaa miti. Hundi keessan kan hubattan Oromiyaan sabaaf sablammii hedduu garaa ishiitti hammattee jirti. Oromiyaan hollaas guddoo qabdi. Kanaaf saboota nu gidduu jiran hundayyuu akkuma mirgi keenya akka eegamu qabsoomnu mirgi isaanii guutuu akka eegamu barbaanna. Nuti kan wallamnu dhaabota biroos ta'ee dhaaba mootummaa waliin jiru gaafa dhugaan Oromoo dabe haqi Oromoo dabe tokkollee eenyumaafuu hin eeyyamu. Ka qabsoomneefis ilmaan saba kana wareegama guddaa kabaasaniif haqa Oromootiif waan ta'eef bakka haqi Oromoo dabe tokkollee fudhachuuf hin teenyu jechuudha. Akka kaleessaa okkolaa deemnee uummata keenya otoo hin ijaarin hafnee akka kaleessaa bitaa mirga gorree akka kaleessaa homaa miti qabsoon kun homaa nama hundaafuu hin geessi jennee tokko lamaan tarkaanfannee bakkaan hin geenyu ammarraa kaanee haa jabaannu waan Oromoon waa milkeessuun jedha. Badiin kaleessa Oromoo irratti hojjetame deebi'ee hojjetamuu hin qabu jenna nuti. Badiin kaleessa Oromoo irra raawwatame yakki uummata keenya irra uummataa fi Oromiyaa irratti raawwatame amma irra deebi'uu hin qabu. Kanaaf ilmaan saba kanaa hundi walaasaanii wal dhabbii otoo nuumiin garaagarummaa kaayyoo qaban tiffatanii waan irratti waliin hojjechuu dandeenyu waan nagaa waan qulqullummaa waan biyya keenyaa ta'u waan saba keenyaa ta'u waliin hojjechuu dandeenya jechuudha. Mirga dhimma Oromoo fi Oromiyaa ta'u irratti hunda dabarsinee kennuu hin dandeenyu. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo kan duran dhaabbanne sirna federaalaa kan duran dhaabbanne eenyu waliin waliigallee hojjechuu ni dandeenya. Dhimmoota Oromoo ilaalanii fi Oromiyaa ilaaluutti immoo jajjaboo ta'an immoo yoomillee waliin hojjechuu qophiidha. Eenyuma dhaaba fedheeyyuu hin jibbinu jechuudha. Dabni kaleessa dabii fi cubbuun ilmaan Oromootti kaleessa hojjetame har'allee deebi'uu hin qabu. Oromoodhumatu kalee wal ejjeessaa ture. Gaafa mootummaan Tigree bulchus Tigreen Oromoo beekee miti. Gammoojjii fi baddaa Oromiyaa keessa yeroo socho'aa turretti kan wal lolaa turre gariin ijoolluma Oromooti. Ilmaan Tigraay Oromiyaa keessa isaan beekan xiqqaadha. Numatu wal fixaa ture gariin keenya. Har'as badiin kaleessa dalagame kun har'a deebi'uu hin qabu jenna nuti. Badiin kaleessa deddeebi'e har'allee bakka tokko tokkotti mul'ata. Nama badiin qabne badii qaba jedhanii yakka itti barbaadanii bakki itti hidhamu hin jira jechuudha. Karaa waaqaallee karaa namaallee gaarii ittiin jirru warri kana gootan. Yoo dhugumaa waa balleesse namni hidhamuun dirqii abbaa fedheyyuu ta'u seera biyya kanaa cabsinaan yookaan waan badiidhaan nama ga'u yoo jiraate seera jala ooluun dirqiidha. Garuu warra badiin qabne dhaaba siyaasaa deeggara jedhamee badiitti barbaadanii hiisisuun cubbuudha. Cubbuun kun ammallee nutti deebi'uu hin qabu jedha.
warri hojii akkanaa deemsisu gama qaama mootummaas ta'ee cubbuu akkanaan deemu yoo jiraate isaan kanaan nurraa dhiisaa nagaatti adeebinu. Ummanni keenya nagaa barbaada, biyyi kun nagaa barbaada. Nagaan ka tolu hundi keenya yoo nagaa eegde malee akkuma kaleessa olaantummaa gartuu tokkootiin yookaan namoota tokkootiin anas sii beekaa namoota xiqqoon ummata Oromoo irra feenee deemuu hin dandeenyu. Ummata kana hin ga'a. Badiin kaleessa ummata kana irratti hojjetame hin ga'a. Har'a immoo tolaa hojjennu waliin jenna.